uummanni Oromoo kallattii garaagaraatiin akka xiyyeeffannaan qabeenya uumamaatiif godhamu taasisaa tooftaalee garaagaraatiin aadaa ofii keessa galchuudhaan akkaataa namni itti kunuunsuu danda'u taasisaa turedha. Akkuma san uummanni godina kanaas godina Baalees kunuunsa bosona kanaatiif hawaasa gosa baay'eedhaan kunuunsaa turedha jecha xiyyeeffannaan akka kennamuuf hawaasa taasisaa turedha. Hawaasni kun yeroo kunuunsaa turetti tooftaa garaagaraatiin kunuunsaa ture jechaadha. Fakkeenya akka ardaa jilaa jedhee bosona kan akka kunuunfamuuf tooftaa garaagaraatiin moggaasaa jechaadha. Karaa biraatiin immoo hawaasni kun ammallee tooftaa qabeenya uumaa kanaaf kan ta'u bifa laguutiin illee onni godha. Gosti tokko fakkeenyaaf gosa muka kananii lagatti gosa hindheessa hin murretu jira. Gosa ammootuyyuu waacuu hin murretu jira. Akkasitti gosa gosaanillee gosti kun kana lagatti gosti kun san lagatti jedhee tooftaa garaagaraatiin akka bosonni kun kunuunfamu taasisaa jechaadha. Karaa biraa ammootuyyuu bosona san keessa waan akkasiitu jira. Waan sodaachisaa bineensa garaagaraa akkasiitu jira. Yookaan immoo wantoota amantaa wal qabatan tokko tokko fakkeessee akka namni bosona san hin tuqne akkaataa uummanni kun itti kunuunsaa turetu jira jechaadha. Karaa biraatiin immoo umriidhaan illee wal qabsiisee akka namni bosona hin murre taasisaa jechaadha. Kunis ijoolleen bosona hin murtu, guddataan bosona hin muruu, nama guddatullee muraa jedheeti akka osoo hin beekin ilmi namaa kun bosona kan hin balleessine ijoolleen hin murtu jechuudhaan irraa dhoorkaa jechaadha. Kana keessatti immoo uummanni kun aadaa akkasii aadaa gabbataa, aadaa gadi fagaataa bal'aa qabaa. Aadaa osoo qorannoodhaan adda baheellee indigenous knowledge kan jedhu san jechaadha. Aadaa kunuunsa naannootiif ta'u aadaa gadi fagaataa qabaa jecha uummanni kun. Akkuma beekamu sababa garaagaraatiin sababa babal'ifannaa qonnaatiif sababa dheedumsa margaatiif sababa qubsuma seeraan alaatiin wal qabatee biyya keenya irratti iddoo baay'ee irratti sababa garaagaraatiin bosonni manca'uu danda'eera. Haa ta'uti garuu hafteen bosonaa hagana bal'atu kun hagana baay'atu kun hagana dheeratu kun godina Baalee keessatti argamuu danda'eera. Kun immoo ka ta'uu danda'een akkuma muummichi ministeeraa keenya jedhan uummata qaroo kanaan uummata hayyuu kanaan tikfameeti sadarkaa kana gaheetiin bosonni kan ture. Isaan dabalatatti immoo mootummaanis dhiyeenya kana intervenshinii garaagaraa gochuudhaan keessattuu karaa hawaasa hirmaachiseen participatory forest management karaa amma jennu kanaan uummanni bosona kanarraa fayyadamaa akkasuma bosona kan akka kunuunsan ifaajee mootummaan taasiseen karaa gara biraatiin immoo gurgurtaa kaarbanirraa bu'aa argamu uummata bira akka qaqqabu tarkaanfii mootummaan fudhateen intervenshinii mootummaan godheen uummanni kaka'umsa dura qabu irratti dabalee caalmaatti akka bosona kana kunuunsu bosona kana tiksu taasifamee jira jechuudha. Haa akkasitti kunuunsaa dhufuuyyuu malee hawaasni kun bu'aan inni irraa argate baay'ee xiqqaa ture. Haa ta'uutii garuu uummanni kun waan kana tursiisuu danda'ee jira. Hawaasni kun tursiisuu danda'ee jira. Faayidaalee irraa argatuu baatu faayidaa qoraaniif waan xiqqoodhaan alatti faayidaa akkas fagoo ta'e irraa argachuullee baatu kunuunsaa ture jechaadha. Haa ta'uutii dhaabbileen deeggarsaa tokko tokko kan asirratti dhufanii deeggaraa turanillee isaanillee kontribuushinii qabu. Hawaasa kana akka inni abdii irraa hin kunne waan xiqqoo qarqaaruudhaan caalattuyyuu itti mul'isuudhaan keessattuu hawaasa durii osoo hin ta'in lafaa dhufaa ammaa kana hubachiisuudhaan isaanillee kontribuushinii isaanii guddaadha yookaan gumaachi isaanii guddaadha. Kanaaf haala kana keessa darbeet hawaasni kun bosona kana har'a asiin gahee jira jechaadha. Karaa gara biraatiin wanti kanan dura hin baratamne akka mootummaatti uummata yeroo dheeraadhaaf bosona hagana dheeratu kana bosona hagana bal'atu kana tiksee tursiise osoo qonnaaf qoqqoodamuu danda'u osoo tajaajila garagaraatiif oolfachuu danda'u. Uummanni kun uummata gootaa, uummata beekaadha, hayyuudha. Bosonaa waliin uummata akkanatti karaa nagaatiin jiraatee bosona kana tursiisee maaliif bosonni kun faayidaan inni kennu naannoo kana qofa miti as biras dabree sadarkaa biyyaatti miti sadarkaa naannootti sadarkaa qaxanaatti jechuudha sadarkaa addunyaatti wanni inni kontribiut godhu jira fakkeenyaaf contribution of oxygen fudhachuu dandeenya. Akkasumas immoo poolutaantii keessattuu kaarboon daayoksaayiidii atmosfeerirraa qulqulleessuu keessatti gaheen inni Itoophiyaa qofa miti qaxanaa kana qofa miti qaxanaa East Afrikaa kana qofa miti addunyaadhaaf gaheen inni taphatu gahee leencaati. Bosona gahee akkanaa qabu kana uummanni kun kunuunsee tiksee asiin gahe kana yeroo jalqabaatiif karaa mootummaatiin beekamtiin akkanattiin keessattuu karaa muummicha ministeeraatiin kennamuun miira addaa nama keessatti uuma. Uummata keessatti miira addaa uuma. Hayyoota keessatti miira addaa nu keessatti uumuu danda'eera. Kanaaf fuulduratti immoo kan ta'uu qabu kallattiin fuuldura keenyaa kan ta'uu qabu waan kana kunuunsa fi eegumsa bosonaa kana
eegumsa qabeenya uumamaa kana mainstream gochuudha kan ta'u qabu jechuudha fuulduratti. Dhimma qaama maraa dhimma nama maraa akka ta'u hojjechuutu nurraa eegama. Gara dhiheenya kanaatitti akkaataa gurgurtaa kaarboonii kanaan hanga tokko bakkeewwan irraa fayyadamoo ta'an ni jiru. Inni kun ammallee iddoowwan biraatti illee babal'atee akka isaan irraa fayyadaman gochuun ni danda'ama. Hanga ammaatti iddoowwan muraasa akka bosona harannaa iddoowwan tokko tokko kaarban tireedii kanaan wal qabsiisanii saayitiiwwan filataman jechaadha. Kanaaf saayitiiwwan kana osoo babal'ifnee faayidaa uummata kanaallee guddisuu dandeenya. Isa kana ammoo irratti dhaabbileen asirraallee soorratti hojjetanii ammallee bal'isanii soorratti hojjetanii hawaasa kana fayyadamaa gochuun hin dandeenya. Hawaasni kun bu'aa itti ifaajaa ture. Bu'aa osoomaa irraa fayyadamin ifaajaa ture san irraa argachuu danda'a jechaadha. Kanaaf yeroo ammoo caalatti gama mootummaatiin keessattuu muummicha ministeeraatiin hawaasa kanaaf galateeffannaa kennamuufiin waan maluudha. Waan sirriitti hubataniidha. Muummee ministeeraa kenna dhugaa dubbachuudhaaf nu warras caalu caalaa as jiru caalaa sirriitti hubatanii hawaasa kanaaf galata galchuun isaanii waan baay'ee nama gammachiisuudha. Hawaasni hawaasa dhugumaan waan kanaaf quuqamee sirriitti beekee irraa barraa'uu danda'uudha. Kan saayinsiin baay'ee irraa barreessuu danda'anidha ammallee jecha waa'ee kunuunsa qabeenya uumaa kanaan wal qabatee jechaadha. Saayinsiin baay'een beekumsi baay'een ammayyuu irraa waraabamuu danda'uudha. Kanaaf beekamtii kennuun sun ammallee uummata kanaaf humna guddaa ta'a jedhee yaada. Uummata kanaaf humna guddaa ta'a. Ammallee fuudhee bosona kana gara fuulduraatti ittiin deemuuf ammallee iddoowwan irraa bosonni haala garaagaraatiin sababa babal'ina qonnaatiin haga tokko irraa miidhame kanneen illee deebisuudhaaf humna guddaa ta'aaf jedheetiin fudhadha. Kanaaf haala eegumsa biyyoo bishaanii amma godina kana keessatti deemaa jirullee yoo fudhanne akkasumatti innis waan jajjabeessaadha. Muummeen ministeeraa ammoo beekamtii waan kanaaf kennuun isaa kun immoo hawaasa kanaaf akka motora guddaa ta'eetiin hawaasa kana fuulduratti fudhatee akka hawaasni kun kunuunsa qabeenya kanaa gara fuulduraatti deemuun ni taasisa jedhee abdii guddaa qaba. Akkasumatti nu keessatti illee yaadota garaagaraa fiduudhaan warra hayyoota ittiinillee jechaadha yaadota garaagaraa fiduudhaan waan hawaasa kanas deeggaruu danda'u waan kunuunsa bosona kanaatiif illee ta'u hedduu isaa garanatti fiduudhaan akka hawaasni kennallee irraa fayyadamu akka qabeenya uumaa kunillee kunuunfamu yaadota garaagaraa burqisiifnee bifa piroojeektii garaagaraatiin bocnee qorannoo garaagaraa gadi fageenyaan gaggeessinee hawaasni kunillee irraa fayyadamuu danda'u kan qabeenyi kunillee ittiin kunuunfamuu danda'u kan naannoon biraallee akka moodeelaatti fudhatee naannoo kanarraa godina kanarraa qabeenyi naannoo isaanii ittiin kunuunsuu danda'u humna guddaa nuu ta'a.